Baay'een keenya suusii mataa keenya qabna. Keessattuu namoonni tokko wantoota suusii isaanitti ta'an sana fayyadamna yoo ta'e baay'een isaanii dhiba qaba yookiis mataa cabsa. Nagaa keenya isin irraanfanne akkam jirtu jaallatamtoota hordoftoota chaanaalii Beekii Focus. Har'a immoo namoota suusii ajaa'ibaa qaban muraasa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hamma xumura viidiyoo keenyaatti nu wajjin tura. Warreen maatii taatanii jirtan laayik gochuun hin dagatinaa. Warreen maatii hin ta'in jirtan immoo sabskiraayib gochuun maatii chaanaalii kanaa ta'a. Odeeffannoowwan dinqisiisaa ajaa'ibsiisoo seenaa fi fiilmii gaggabaabinaan torban inni argattu waan ta'eef maatii chaanaalii kanaa ta'a. Asumaan isin affeera. Shanaffaa Jennifer. Jennifer ganama yeroo murrabaa dammaqxu yeroo hunda isfoonjii irra bulti irraa kutuun nyaatti. Suusiin ishees isfoonjii nyaachuudha. Dubartii Ameerikaa kanaaf hanga ishee nyaata jibbitutti isfoonjii nyaachuun suusii itti ta'ee jira. Isfoonjii osoo hin nyaatiin turuu hin danda'u jette Jennifer. Firaashii kan ishee nyaattee fixuun kan haadha ishee nyaatte kun amala ishee yeroo hundumaadha. Haati ishees intala koo suusii kana baasaa yeroo jettu dhaga'ameera. Lammaffaa Pookiraapoo. Baay'een keenya yeroo ijoollummaa keenya biyyatti bishaan makuun ni nyaanna. Kunis sababii fooliin isaa urgaa ta'eefidha. Garuu meeqan keenyatti suusii ta'ee beeka laata? Pookiraap namicha waggaa 32 fi lammii Indii kan ta'edha. Namichi kana kan barbaachisu akka namoota biraa biiraa, daabboo yookaan caatiif sigaaraa biddeena osoo hin taane xuubii yookaan cirrachadha. Eeyyeen cirracha. Ganama gaafa ka'u xuubii yookaan cirracha argatee nyaanni taanaan guyyaan koo sirrii naaf hin ta'u jedhee dubbata. Gocha kana waggaa 10 yommuu ture akka jalqabee fi isa malees jiraachuu akka hin dandeenye bara 2014 darbee dubbatee ture. Wanti nama ajaa'ibu garuu Pookiraap waggaa hanga kanaa cirracha nyaate keessatti dhukkubbiin itti dhaga'amee hin beeku. Ilkaan isaas akkuma nyaata kan biraatti cirracha kana daakuun gara garaachaatti erga. Pookiraap jaalala xuubiif qabu yommuu ibsu xuubii nyaachuu dhiisuu irra nyaata kan biraa dhiisuun filadhaa jedha. Tarii osoo bobbaaf isaaf garaachi isaa ilaalame maaltu keessatti argama laata? Inni kun gaaffii nama hundumaati. Sadii Keeshikiin. Baay'een keenya yommuu foolii badaan funyaan keenya nu seenu baay'ee rakkan addumaan warri asmiif saayinsii qaban. Mee foolii daayiperii ijoollee yaadadhaa. Keeshikiin garuu daayiperii ijoollee kana fuunfachuun suusiitti ta'ee jira. Egaa kunis suusiidhuma. Baay'een keenya haadholii irraa kana fi daayiperii ijoolleetti siquu hin jaallannu. Keeshikiin garuu osoo daayiperii ijoolleen fuunfate yoo wantoonni hunduu bitaanatti galuu na jibbisiisu jette. Yommuu akka addama turte kana jalqabde yommuu ta'u ammallee daayiperii fuunfachuu hin dhiisne. Nama geessa taatullee malee yookiis nama piroofeeshinaala taatu malee daayiperii ijoollee baattachuun funyaan itti qabachaa deemti. Kunis suusii jalatti ramadama. Tokkoffaa Rooberti. Rooberti suusii laastikii yookaan peestaalii nyaachuu qaba. Wantoota kana itti baannu sana peestaalii jechuudha. Akkamitti ta'uu danda'a jechuun keessan hin oolu. Gaaffiin kun gaaffii nama hundumaati. Rooberti umurii ijoollummaa isaarraa kaasee peestaalii kana gaachaa jiraateera. Rooberti akka jedhutti peestaaliin miira ajaa'ibaa naaf kenna. Irra caalaa immoo peestaaliin cuquliisa naaf waan hunda caalaa jedha. Rooberti waggaa 7ffaa isaarraa jalqabee peestaalii nyaachuun kan jalqabe yommuu ta'u garuu namni isa dhaabsisuu danda'e tokkollee hin argamne. Haati warraan isaa suusii kana dhaabsisuuf hedduu haadhamaatu iyyuu malee hin milkoomne. Waan nama ajaa'ibu guyyaa cidha isaanii keekii nyaachuu irra peestaalii nyaachuu filate. Hunda caalaa wanti nama naasisu garuu akkamitti peestaalii lafarratti bosbosee biyyatti makamuu hin dandeenye qaama namaa keessatti dhiibbaa uumuu dadhabisa jedhudha. Guyyaa ta'e garuu garaa ciniinee jennaan mana yaalaa deeme. Peestaaliin ni nyaate marrummaan isaa irratti kuufamuun bullaa'insa nyaataa irratti xiqqoo akka rakkisu dubbatan malee dhukkubbii biraas irratti uumuu hin dandeenye.
Baay'een keenya yeroo ijoollummaa fincaan keenya dhuguuf yaalii ni goona. Garuu ammam dadhabni isaa badaa akka ta'e baay'een keenya beekna, keessattuu ijoolleen dhiiraa. Mana yaala deemtanii qorannoodhaaf fincaan keessan fidaa jedhamtanii beektu? Harkaan qabanii deemuun hangam nama akka qaanessu nama jibbisiisu yaada. Aadde Keeriin garuu fincaan dhuguun suusitti ta'eera. Gocha kanas kan jalqabde yuuraan tiraappii yookiis yaala fincaan ofii dhuguu hordofu yommuu ta'u, amma kunoo suusii hamaatti ta'eera. Aadde Keeriin fincaan hin dhugin ol taanaan nagaan argattu. Akka nama bijiraa dhugu yookiis wantoota suusiif nama fayyadan adda addaa fayyadamutti guyyaa guyyaatti fincaan birciqoo tokko ol dhugdee ni oolti. Jaaffaa Miisheel. Naannoo keenyatti akkuma beekamu Budaa irraa kanaaf namni dhiiga dhugu hin jiru jedhamee amanama. Miisheel jedhamti. Suusiin koo dhiiga dhuguudha jette. Ganama kaatee buna ishee keessatti dhiigni hin cabneef taanaan guyyaan koo natti hin tolu jette. Akkuma namni bishaan malee jiraachuu hin dandeenye, Miisheel immoo dhiiga malee jiraachuu hin dandeessu. Dubartiin umurii 30 kun dhiiga dhuguun suusii cimaatti ta'ee jira. Irra caalaa kan isheen fayyadamtu dhiiga qurxummii yoo ta'u, lafan dhiiga qurxummii dhabeetti namni dhiiga isaa na arjoomu yoo jiraates hin jibbuu jettee dubbatti. Egaa qophiin keenya irraa kana fakkaata ture. Suusiiwwan ajaa'ibaa muraasa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Viidiyoo kana irratti akka bashannantan abdii guddaa qabna. Hanga viidiyoo biraa wara garuutti nagaatti. Dursa garuu subscribe, like, share, comment gochuun dagatina.